Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay walloo kaabaa aanaa qobboo keessatti jiraattota ganda baadiyyaa Agamsaa jedhamu irratti ajjeechaa raawwatan jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa himatee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Tutooduuf Baardaar keessatti ibsa kennaniin haleellaalee raawwataman jedhaman ka fixinsa jumlaati jedhan kana hawaasa addunyaaf ragaa dhiyeessuudhaaf ogeessaan qoratamaa jira jedhan. Gama biraatiin buqqaatonni walakkaa miliyoonaa ta'an hirmaannaa mootummaa naannoo Amaaraatiif hawaasichaatiin nyaata guyyaa guyyaa ka dhiyaataaf jiru ta'uu dubbatanii jiran. Gabaasa Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa qopheessite Tujubeen kamisa torban dabree akkanatti dhiyeessitee turte. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti ramade TPLF fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa irra deddeebi'uun himataa akka ture ta'us ammas godina walloo kaabaa ganda Agamsaa keessatti fixiinsa raawwateera jechuudhaan dubbii himan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulunee har'a gaazexeessotaaf ibsaniiru. Gama biraan yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessaa buqqaatota walakkaa miliyoonaa ta'aniif mootummaa naannichaaf hawaasa naannoon deeggarsi taasifamaafii ka jiru ta'ullee obbo Gizaachoon ibsaniiru. Dubbiimaan kun itti fufanii mootummaa federaalaan shororkeessaa jedhamuun kan ramadame TPLF lola sana kan sabaati jedhee erga labsee booda naannoo Amaaraa bakkawwan hedduu lo'ee seenuudhaan namoota nagaa ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf qabeenyaa saamaa jiraachuu kanneen arganiif jiraattonni naannoo bakka weerarri kun itti geggeessame jiraatan mootummaan Amaaraa kalabse lola sabaatti makamaniiru jedhan. Mootummaan naannoo sanaa lootee seentotaaf uummata Amaaraa miidhuuf kan hojjetan shiraawwan keessoof qaruma obsan qabu jedhan obbo Gizaachoon. Har'a waaree booda immoo sabaa himaan naannoo sanaa akka gabaasetti Gaashnaa, Staayis, Qabaroo Meedaa, Aahun Tagany, Koon, Haamusiitiif Arbat naannoleen jedhaman raayyaa ittisa biyyaaf humnoota naannoo Amaaraaf milishoota naannoon to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan ittaanaa ajajaa gargaaraa komishinara naannoo Amaaraa Bisat Geetaahun ibsaniiru jedhee jira. Kanneeniif sabaa himaalee kanneen biroon himannaalee dhiyaatan ilaalchisee mootummaan faca'aniiru naannoo Tigraay keessaa aangoo qabatee ka jiru bulchiinsa yerooti jedhus Anga'ootaaf dubbi himtoota qaama ofiisaa mootummaa Tigraay jedhee of waamuu biraa deebii argachuuf yaalii gochaa ka jirru yoo ta'u Maqalee biraa deebiin qophaa'aa ka jiru ta'uu eeranii akka dhaqqabeen kan ibsan ta'uu nuuf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa. Mootummaan federaalaa dhaabamuusaaf ka beekannaan kennin mootummaan naannoo Tigraay gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraaf jedhamu gabaasaa baaseef torban dabre deebii kenneen gochaa gara jabinaa siiviloota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kan balaaleffatu ta'uu ibsuudhaan gabaasaa waa'ee ajjeechaa naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti raawwatame kan hundee hin qabne jechuudhaan haala isaa ibsee ture. Ibsisuun itti dabaluudhaan himannaan naannoo Amaaraa keessatti siviloota irratti yakki raawwatame jedhu sun tokkummaa mootummootaan kan moggaafame qaama walabaan akka qulqulleessamus gaafatee jira. As Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas kan mootummaa naannoo Tigraay kataan ambaasaadder Fisaa Asgadoom waa'ee ibsa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii turanii akkanatti dhiyeessinee turre. Kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa kataan ambaasaadder Fisaa Asgadoom kadhiyeenya gaazexaan Deelii Telegiraaf gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka Agamsa jedhamutti ajjeechaa jumlaa geggeessee gochaalee garjabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin bahe akkana jechuun ibsan. በቅርቡ ቴሌግራፍ የሚባል የእንግሊዝ ጋዜጣ በወሎ በአንድ አጋምሳ በሚባል አካባቢ በዚህ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው dhiheenya kana gaazexaan biyya Ingilizii Telegiraaf jedhamu walloo naannoo Agamsa jedhamutti manneen baay'een gubatanii namoonni baay'eenis akkasuma buqqaanii ajjeesaman humnoonni Tigraay gochaa kan akka raawwatan ragaa fakkii saatalaayitiin qaba. Haaloo bahinsaaf kana godhan ka jedhu gabaasa baay'ee nama dhibu qabatee bahee jira. Naannoo sana waraansatu ture. Waraansichi eega dhumee humnoonni wallolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun. Kanaaf gama humna Tigraayin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffamee uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu bahee jedhan ambaasaadder Fisaa Asgadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin humnoonni Tigraay gochaa kana raawwachuu ka dubbatan ilaalchisee ambaasaadder Fisaan ennaa deebii kennan aanga'oonni Amaaraa waraanni Tigraay
magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi waldiyaa gubuudhaa fi qobbo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha. Kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu, dubartoota akka humnaan gudeedu, qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VOA'n dhiyeesseef አምባሳደር ፍስሐን እና ደቢሰን የትግራይን ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋው ሞመት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ኡመተ ትግራይ ሶቾሴ ጎቻ ከና አርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከይ አከሚት ቢፈ ከናን ኡመተ ማራካ ካሳ ናኖ አማራ ደቄ ጎቻ ከና ከራወቱ ዮቴ ኡመነ ማራ ቢፉ ኡመኒ ትግራይ ከይንካ ዋድራጂን ከብራን እንጅሩ tokko tokkoon hawaasaa kan mataasaa dubartoota qaba. Uummanni Tigraay kanas ga'e gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uu isaa ibsuudhaan qeeqawwan qaamota adda addaatiin dhiyaataa jiran ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebii kennan አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳልነበረ አድርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው። ባቲሌ